Oromootiin ala dantaa uummata Oromoo kan hin tiksine faallaa gaaffii uummata Oromoo faallaa mirga uummata Oromoo kan deemu namni kamillee mootummaan kamiyyuu sirni kamiyyuu Oromiyaa keessatti uummata Oromoo gidduutti nagaadhaan hojjechuu nagaan jiraachuu akka hin dandeenye hima. Duudhaa fi aadaa Oromoo hin kabajne, dhala Oromoo hin kabajne, durbaaf dubara Oromoo hin kabajne, qeerroof qarree Oromoo hin kabajne, hayyotaaf beektota Oromoo hin kabajne, abboota amantaa Oromoo hin kabajne, aktiivistoota Oromoo kan hin kabajne, walumaa galatti Oromoo, Oromummaa, Oromiyaa, sabboonummaa Oromoo fi Oromummaa Oromoo kan hin iddoo isaaf malu kan ilaallu uummata Oromoo gidduu buluu, nagaan jiraachuu, hojjechuu, Oromoo gadi qabee, dadhabsiisee, salphisee, dantaa isaa geggeeffachuu, siyaasa isaa ooffachuu, dinagdee isaa ooffachuu karaa kamiyyuu hojjechuu akka hin dandeenye mootummaatti himee jechuudha. Karaa biraa immoo Oromoon mootummaa nafxanyaa Koloneel Abiy Ahmediin geggeeffamtu kana akka dide, akka jibbe, akka ajeeffate, akka tole hin jenneef himee jechuudha. Oromoon utuu afaaniin yookaan gochaan sindidin aadaadhuma isaa keessatti akkatti sididuu qaba. Namoonni duudhaadhaa fi aadaa Oromoo gadi fageessanii hin beekne yeroo hundumaa achitti kufu. Oromoollee maa hin taane. Eessatti kufu uummanni Oromoo aadaa isaatiin yeroo calsi jalaa jedhu waan ati hojjettu dafee deebitti kennu yookaas react gochuu yeroo dhiisee si ilaalu si jibbe. Oromoon gaafa cal nama jalaa jedhu waan ati gochaa jirtu sana dideeraa jechuudha. Jibbeera jechuudha. Kun duudhaa Oromoo keessatti baay'een kalkeetidi kan ta'e gadi fagaatee uummata Oromoo keessatti aadaa Oromoo keessatti kan jabaatee jirudha wanni kun vaaliyuun kun. Gaafa si didu callisee si ilaala. Gaafa sitti hin gammadin gaafa si hin fudhatin si ilaala Oromoon callisee. Gaafa garuu akka si dide sitti himuutti ka'u. Hojiidhaan, gochaan, haasaan sitti agarsiisutti gaafa ka'u ofii keef duraa turta malee Oromoo dhaabuu hin dandeessu. Amma Oromoon mootummaan nafxanyaa Abiy Ahmediin geggeeffamtu sirna koloneeffattu Oromiyaa keessatti waggaa 150 dura ijaaramte hamma ammaa Oromoo ajjeesaa jiraachuu, Oromoo bal'eessaa jiraachuu filatte kana diduu eegalee jechuudha. Waliif galee itti ba'ee karaa wal fakkaatu biyya keessaa falaan diduu eegalee jechuudha. Inni biyya keessatti har'a eegale kun jechuun koo karaa ugguruudhaan geejjiba ugguruutiin bifa adda ta'een eegale kun isa kana ibsaa jechuudha. Kun mootummaa duwwaatti hima miti. Sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran, impaayera sana keessa jiran uummata Itoophiyaa hundatti illee waan himu qaba. Maalitti hima? Kan inni itti himu dhiiroo nagaan hin jiru. Nagaan nagaa miti. Biyyi nagaatti hin jiru. Mootummaan karaa nagaadha deemaa hin jiru. Mootummaan impaayera bututtuu kanaa ofuma isaatii fiingeetta afuufee isin irratti jiksaa jira. Waan tulluu wayii barbaadaatii jalatti da'adhaa. Lafa oolta waan guddaa wayii kan nama oolchu. Muka guddicha, tulluu guddicha kan akka Odaa, muka guddicha. Tulluu guddicha kan akka Oromoo. Isa Engadda Jaal Daawud Ibsaa jedhu sana. Isa guddaa yoo mocoran malee waa gochuu hin danda'amne tulluu guddaa gaara Everest ol ka jiru jechuudha. Uummata Oromoo guddeessa sanaa gara sanatti goraa. Inni haqa qabaa, inni dhugaa barbaadaa jira. Inni qabsaa'uuf kun isiniif bu'aa qaba. Nagaa keessan fida, tasgabbii isinii fida. Vaaliyuu qaba, dimokiraasii nagaa isinii fida. Nagaan jiraachuu, nagaan barachuu, nagaan daldaluu, nagaan baatanii galuu fida. Gama kana goraa. Gama Abiin nagaan baddeetti. Gama sirna nafxanyaan nagaan baddeetti. Gama sana afaanni baduu, aadaan baduu, eenyummaan baduu, duudhaan baduu, sabboonummaan baduu, eenyummaan sabaa baduu fi
Itoophiyummaa qofaan faarfatamuu fi ol kaafamuutu jira. Inni immoo siin ta'u si bal'eessaati. Gama kana gori biyyi nagaa miti. Nagaa biyya nafxanyaan bal'eesseera jedhe uummatatti himaa jira jechuudha. Yoo kana gootan Oromoo keessatti, Oromiyaa keessatti, impaara sana keessatti nagaan jiraachuu dandeessu jechaa jira jechuudha. Sababi kun maa inni geejjibi Oromiyaa keessa socho'ee har'a Naqamtee ka'ee Gimbii akka hin galle. Gimbii ka'ee Amboo akka hin galle. Amboo ka'ee Finfinnee akka hin galle. Finfinnee ka'ee Adaamaa akka hin galle. Adaamaa Hawaasaa akka hin galle. Eessayyuu akka hin deemne godhame kun Oromoo qophaatu ittiin deema miti. Yookaas immoo nafxanyaa qophaatu ittiin deema miti. Yookaas immoo PP qophaatu ittiin deema miti. Namni impaara sana keessa jiru kamiyyuu adii gurraacha maan taane gosa kam keessa afaan kam keessa maan taane geejjibaan deema. Oromoon gaafa kana dhaabbachiisu meeseejii dabarsaa jira. Saba hundumaatti dubbachaa jira. An abbaa dhimmaati. Kallattiidhaan viktimiin ana kan du'aa jiru, kan ajjeefamaa jiru, beektonni isaa guyyaa guyyaan qalamaa ajjeefamaa hidhamaa akka jiru, ka saamamaa jiru, ka buqqa'aa jiru, ka dhiitamaa jiru, ka dhibamaa jiru, kan shororkeeffamaa jiru ana. Ati immoo na wajjin dhaabbadhu. Sababa mootummaan nagaa bal'eesseef sirni nafxanyaa nagaa bal'eesseef akka ta deemtu dhaabdee deemuu yoo feete gama kana hiriiriiti nagaa kee mirkaneeffadhu. Gama kana hiriiruuf immoo bakka jiraattu baatee naannoo kee keessaa baatee kibba keessaa baatee biyya Amaaraatii baatee Bishaangul Gumuz keessaa baatee Gambeela keessaa baatee Affaar keessaa baatee Somaaliyaa keessaa baatee Maqalee keessaa baatee Amboo yookaan Naqamtee yookaan Finfinnee dhaquun sin barbaachisu. Bakkuma jirtu ollaa kee magaalaa kee baadiyyaa kee ganda kee sirni nafxanyaa jiraati achumaa gadi bahiti sirna kanatti eggitii godhii uggurii hi'i jedhii jechaa jira jechuudha gabaabaatti. Tole egaa yeroo ammaa kana qeerrooni kanumti labsii kana fide tuffii Oromoo fi Oromiyaa irratti akkasumas immoo qabsaa'ota Oromoo irratti hooggantoota Oromoo irratti dhufeedha. Akka barbaadanitti Oromoo kana tuffatanii salphisanii bira darbuun hin danda'ama, siyaasa oofuun hin danda'ama biyya sana keessatti Tsaggaa'e. Ayyee galatoomi. Ishii kana jechuu dura luba waaqeen kaasan irratti xiqquma waa dabaluudhaaf haala gaariidhaan lafa kaa'aniiru. Sochii arra taatee waan sadi xiqqeenyumaan gaggabaabsee lafa kaa ergaan inni dabarseef mootummaa kanaaf wanti gurri arra ta'e kuni geejjiba daandiiwwan gurguddoo Oromiyaa irra socho'an karaa adda addaatiin wanti amma ta'e kun mootummaa kanaaf ergaan inni dabarse gaggabaabseen tokkoffaani Oromoon ammas hin riphe malee akka hin rafne namni gurra qabu jiraannaan namni ija qabu jiraannaan agarsiiseera jedheen amana. Mootummaan kun mootummaan sirna nafxanyaa dantaa nafxanyaa impaayera dullatti caccabdee badde awwaalaa kaasee nan dhaaba jedhee halkanii guyyaa dadhabu kun Oromoon waan rafe waan ofirraanfate waan dagate itti fakkaateera. Garuu immoo wanti sochii dhumtarra jalqabe kun kan mirkaneessuu fi danda'u Oromoon ni riphe malee akka hin rafne. Inni lammaffaani Oromoon ammas hin obse malee hin sodaanne isa jedhu ergaa dabarseeran jedha. Oromoon hin obse gaaffii baay'ee otoo qabu ni ajjeefama, hoogganni isaa ni hidhame, dhaabni isaa irratti xiyyeeffatame dhaaboliin Oromoo kan dantaa Oromoo irratti waa tokko muudoo tokko hin qabne OFC fi OLF irratti xiyyeeffatanii yeroo isaan dhiibbaa karaa adda addaa godhan sochiin Oromiyaa guutuu sochoosuu danda'u otoo ta'uu qabu wanti waan caccabeetti fakkaatee mootummaa san irratti itti mul'achaa ture suni obsa Oromooti malee sodaa miti. Oromoon kanaafuu ammas siniif obse malee isin hin sodaanne isa jedhu dabarseeran jedha. Maaliif jennaani sodaachisuun karaa mootummaatiin ta'e ibsi kaleessa koomishinii poolisii Oromiyaatiin kennamaa ture karaa adda addaa karaa mootummaatiin sossodaachisuun godhamaa ture hundumtuu bu'aan buufne. Oromoon waan murteeffate qeerroon waan labsate bahee hojiirra oolchuunsaa ammas maalinni
haga har'aattiyyuu Oromoon siniif obse malee obseet ilaale malee hin sodaanne ammas isin sodaachuuf hin taa'u isin sodaatu isa jedhu ifaan ifatti dabarsee waan jedhuun qaba. Inni kaani Oromoon deebisee wal ijaaree tarkaanfii guutummaa Oromiyaa irratti waan tokko gochuu danda'a inni jedhu gaaffii Oromoollee miti gaaffii garee sirna nafxanyaa kana natti fakkaata. Wanti isaan jechaa jiran jiru hoogganoota isaanii hiine aktivistoota isaanii hiine hayyoota isaanii hiine akka waan hoogganoota Oromoo hidhuun qabsaa'ota Oromoo dararuun Oromoo guutummaan guutuutti waan cabsan itti fakkaatee ture. Kana booddee Oromoon of ijaaree socho'a. Waan tokko irratti walii galee waan tokko gochuu danda'a inni jedhu isaaniif akka gaaffii ta'ee ture. Innumti har'a ta'e isa guyyaa kanaan qofan haasa'aa jira. Innumti kunuu ammas Oromoon wal waamee kanan godhata jedha taanaan waan san gochuu akka danda'u ergaa dabarsee fiidhan jedha. Kana jedheen isa qeerroo fi Oromoo tuffatanii siyaasa biyyattii gara ofii barbaadanitti qofa oofuun ni danda'ama isa jedhu gaaffii bareedaadha. Warreen Minilik irraa calqabee warreen impaayeritti ijaaran irratti daddarbanii haga har'aatti bulchaa turan wanti isaan wal fakkeessu tokko ni jira. Yeroodhuma hundumayyuu qaama yookaan garee yookaan uummata guddaa qabeenyaanis haa ta'uu, aadaanis haa ta'uu, afaaniinis haa ta'uu, humna namaatiinis haa ta'uu, bal'ina lafaatiinis haa ta'uu, isa guddaa isa ta'e tuffachuurraa calqabu. Bulchiinsi isaanii Oromoo tuffachuurraa jalqaba akka Oromootti. Garuu yeroo waa'ee impaayera sunii haasofnu, waa'ee lafa ishee yeroo haasofnu, waa'ee diinagdee ishee yeroo haasofnu, waa'ee aadaa ishee yeroo haasofnu, dhugumaan dhugaatti haasofne yoo ta'e jalqabni isaas sararri isaas uummata Oromooti. Uummata Oromootu biyya sunuu dhaabee jira. Lafumti himatan, qabeenyi himatan, seenaan gootummaan himatan, aadaa bareedaan himatan kan Oromoo irraa hin calqabne taanaan eessumayyuu akka ga'uun hin danda'amne eenyumaafiyyuu ifa ta'uu qaba. Kanaafuu ammas akkuma warra durii akkuman jedhee hundumtuu dogoggorri isaan qaban maalirraa jalqabu Oromoo tuffachuurraa, tuffii Oromoorraa. Wantin jala butee dubbachuu barbaadu impaayera Itoophiyaa sun keessatti wanti tuffii Oromoorraa jalqabu haga har'aatti milkaa'een beeku gara fuulduraattis milkaa'uuf hin jiru hin ta'u kuni abadan kuni waan cufamedha. Ammas kuni maaliif jennee yoo ilaalle haalli Oromoon keessa jiru yookaan haalli Oromoon keessa darbe tuffiin Oromoof Oromiyaa irratti ta'e tuffiin uummatni Oromoo irratti ta'e waan Oromoo qofa waan ilaalu miti. Yeroo Oromoon tuffatamu sabaaf sablammii impaayera san guutuutu tuffatamaa jedheen fudhadhaan. Bakka Oromoon tuffatametti eenyummaan Somaalee, eenyummaan uummata Affaar, eenyummaan uummata Sidaamaa, Walaayittaa kabajamuuf hin taa'u. Kana uummanni Oromoo warra kaanis barsiisuu hubannoo kennuufii qaba. Tuffiin Oromoo tuffachuu jechuun mirga sabaaf sablammii biyyattii suni akkumaan jirutti tuffachuurraa ka'a. Yoo xinnaate parsantii 70 ol uummanni impaayera sun keessa jiraatu eenyummaa isaatiif, maalummaa isaatiif, seenaa isaatiif, afaan isaatiif, aadaa isaatiif nama dhimmu nama waan sanillee dabarsee hin kennine. Kanaafuu ammas mootummaan sirna nafxanyaa biyyattii keessatti lubbuu godhatee diriiree jiru Koloneel Abiy Ahmediin hoogganamu kuni dogoggorri guddaan inni taasisan ammas siyaasa tuffii Oromoo irraa jalqabe. Abiy Ahmed yeroo paarlaamaa keessatti aangoo isaanii qabatanii haasaa isaan taasisan keessatti Itoophiyaa ishii durii ishii guddittii jedhanii haasaa taasisanii turan. Laala yeroo taakkuu tokko adeemsa isaanii calqaban tuffii Oromoo tuffii sabaaf sablammii irraa calqaban. Maafan akkana jedhaa guddummaan impaayera Itoophiyaa inni darbe dubbannu tokkoyyuu hin jiru. Kabajaan hin jiru. Garuu kabajaa barbaannu biyya guddittii biyya kabajamtuu ni ijaarranna waliin jedhee otoo jalqabee uummata kabajuurraa jalqaba ture. San hin taane. Kanaafuu ammas haga ammaatti waggaa lamaan darban keessatti adeemsi mootummaa sirna nafxanyaa Abiyyiin hoogganamu kun kan dalagaa ture siyaasni isaa hundumtuu kan bocame
tuffii Oromoorraa tuffii qeerroo Oromoorraa. Wanti tuffii Oromoorraa ka'u kun immoo gara barbaadanitti oofuuf hin ta'u hin milkaa'ani. Arra ajjeesii TPLF akkas gochaa ture. Arra hidhii TPLF akkas gochaa ture. Arra ajjeesii Haile Sillaaseen Dargiin Minilik akkas gochaa turan. Garuu ni milkaa'ani hin milkoofne. Wanti addaa arras hin jiru ajjeeste hiite dararte tuffatte arrabsiifte asiifachi ummata dararte garuu wanti beekamuu qabu milkiin hin jiru. Tuffii qeerroo waliin wal qabatee immoo inni jiru humna qeerroo tuffatanii siyaasa biyyattii gara barbaadanitti oofuun ni danda'ama inni jedhamu yoo beekuma didan malee han beekaa rafee yoo waamanii sirrii baanka'u jedhanii mootummaan Abiy Ahmed nutu itti muun qabnu isaanuu hin beeku humni qeerroo maal akka ta'e bakkaarra jiran bakkaarra dhaabbatan han baatee achiin isaan ga'e humna qeerrooti. Ammas humni qeerroo achiin isaan ga'e sun cabsee achi isaan ni baasa. Kanaafuu siyaasni biltsiginnaan amma yookaan siyaasni mootummaa sirna nafxanyaa Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru kun tuffii Oromoo fi tuffii humna qeerroo Oromoo qarree Oromoo walumaa galatti tuffii uummata mirga isaatiif eenyummaa isaatiif qabsaa jiru kana irratti hundaa'ee adeemu kuni galma akka hin geenye hubatamuu qaba hin milkaa'u. Tole xinnoo ishee intarneetiin kee ciccitaa jira natti fakkaata Tsaggaa'ee al tokko baatee deebitaa laata? Ayyee. Gama biraatiin luba waaqee kana dura Oromoon lagaanii amantiidhaan waan adda addaan qoqqooduutu yaadamee ture. Ati mee har'a Oromoon akka kanatti bahaaf lixa Oromiyaa irraa tokko ta'ee giddu galeessaa tokko ta'ee akkasitti dhaabbachuun isaa ergaa maal dabarsee waa'ee Oromoo moo? Galatoon kun baay'ee gaaffii bareedaadha. Yoo na eeyyamte garuu utuu isa kana hin deebisinii waa'ee tuffii Oromoo jedhu irratti xiqqoo dubbadha. Ilaa wanni jiru akkasii. Waa'een Oromoo tuffachuu kuni yeroo baay'ee akkaataa biraatti mul'isu. Fakkeenyaaf arrabsoo ijoolleen nafxanyaa uummata Oromoo arrabsan akkaataa itti Kolonel Abiy Ahmed paarlaamaa keessatti yeroo haasaa godhu bakka garagaraatti yeroo haasaa godhu Oromoo arrabsuu xiqqeessuu yaaluu tuffii isaan Oromoof qaban ibsa. Kun immoo biyya keessaaf alaa walitti hidhatee jira. Jalqabumarraayyuu maandiseetiin isaanii akki isaanitti yaadan warri koloneeffataa kun sirna nafxanyaa kana warri jaallatan warri leellisan DCs yoo jiraatan Minnesootaas yoo jiraatan Kanaadaa Calgary's yookaas Toronto's yoo jiraatan Australiyaas yoo jiraatan Awurooppaa keessaa Frankfurt Germany yookaan Oslo Norway yoo jiraatanii Finfinnee keessas Finfinnee alas Gondar yoo jiraatan sirna nafxanyaa warri jaallatan kun akkaataa isaanitti waa'ee Oromoo yaada wal fakkaata. Qonnaan bulaas yoo ta'an, piroofeesaraas yoo ta'an. Tuffii isaan Oromoodhaaf qaban akka isaanitti Oromoo ibsan inumaa wal fakkaata. Masaraa mootummaa keessaa ta'an, lafa daldalaa markaatoo keessaa ta'an. Naqamte keessaa jiraatan, Gimbiyaa jiraatan. Hawaasaa jiraatan, Diillaa jiraatan. Awwadaa jiraatan, Ciroo jiraatan. Akka isaanitti Oromoo ibsan wal fakkaata tuffiin isaanii. Gabaabumatti kaleessa arrabsoo isaan handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti bakka dhiigi qeerroo keenyaa meeqa jigee carraa har'aa afaan banatanii dubbachuu kana argatan dhiiga ijoollee keenyaatiin arrabsoo isaan kaleessa gochaa turan isa ibsa. Jarri kun garuu mootummaadhaan deeggarsa qabu. Fakkeenyaaf kaleessaa maqaa hidha Abbayyaa sana deeggaruu ba'uutiin kan faayinaansi isaan godhe geejjiba isaanii kan ispoonsor godhe mootummaa ture. Deeggarsa mootummaatiin ba'anii uummata keenya arrabsaa turan.
arrabsoo isaan yeroo hundumaa Oromoo arrabsan akki isaanitti Oromoo ibsan akki isaanitti Oromoo xinneessan beekaa Oromoo cabsan hayyuu Oromoo cabsan aktivistoota Oromoo cabsan shamarraa Oromoo salphisan qaanessan kun biyya sana kan ijaaru miti kan diigu kan kabaja fidu miti kan salphina fidu kan tokkummaa fidu miti kan diigumsa fidu kan eebba yookaas guddina fidu miti kan abaarsa fidu dhala namaa salphisuun dhala namaa cabsuun yeellaasisuun qaanessuun humiliate godhuun waaqayyo durattillee cubbuudha seera durattillee yakka maaliif kun fakkeenyaa fi muummicha ministeeraa fudhaa yeroo hunda lafa adeemutti waan hamilee Oromootti bu'u waan nafxanyaa faarfachiisu boquu nafxanyaa ol qabu waan isaaniif hamilee dabalee hamilee Oromoo immoo gadi buusu hojjeta. Maqaa Oromoon hin barbaanne jiraachisuu barbaada. Maqaa lafaallee maqaa magaalaallee maqaa iddoollee waan Oromoon ofirraa kaasuu barbaadu supha lubbuutti hora biqiltuu irra dhaabee maqaa sanaan waama hin leellisa sirna sana faarfata kun maa inni tuffiidhaa jechuudha. Fakkeenyaaf dheengaddaa uffata loltuu uffatee poolisii yookaas waraana biyyaa gidduu taa'ee baala kan nyaatu ture dhalli namaa. Afaan Amaariffaa fi afaan Oromoon itti haasa'u. Nyaadhu baala kanaatti jedhu. Guggulbee nyaachisu dhala namaa teessisanii afaan Oromoo taasa'a dhiitaa akka sana godhu. Kun tootaalii duudhaa Oromootiin ala. Oromoon lola keessatti illee nama yoo qabate akka itti tiriit godhu qajeelfamee sirna gadaa keessatti jira. Kun maaliif ta'e sirna sanaadha jechuudha. Sirna sanatu alla'u godha. Sirna sanatu heeyyama. Sirna sanatu Oromoo ajjeesu yeroo Oromoon ajjeefamu badhaasa kenna. Aangoo kenna. Sadarkaa kenna. Promooshinii godha. Yeroo Oromoon salphatu, yeroo Oromoon cabu, yeroo Oromoon dhiitamu, yeroo Oromoon gaddu, yeroo Oromoon boo'u, yeroo Oromoon kufu, yeroo Oromoon hiyyoomu sadarkaa kenna. Abbaa Oromoo dabarsee kenneef gireedii kenna. Aangoo kenna. Abbaa Oromoo hidheef gireedii kenna. Abbaa Oromoo torchi godheef sadarkaa kenna. Sirnichatu akkas kun tuffii Oromoo irratti ijaarame. Mee Oromoo dhala namaa jaarraa 21 keessatti qabanii nama meeshaa hin qabne waraanni 3-4-5 itti naanna'ee baala nyaachise kana nyaadhu ati namaa gadi ati gadhe nyaadhu kana yeroo ittiin jedhu. What does it mean? Maal sitti hima kun? Oromoo kun maal siin jedha? Ilma kee tokko dachee kee irratti sirni koloneeffata nafxanyaan ilma Oromoo tokko ilaalcha barbaade qabaatu hamma fedhe dogoggoraa hojjetu amantii barbaade hordofu iddoo barbaadetti dhalatee guddatu Oromoo iyyuu miti dhala namaa kamiyyuu dachee kee irratti qabanii marga nyaachisuun maal jechuudha? Dhala namaa gabaabumatti ati hamma kana namaa gadi kabajisiin ta'u ati qixxee looniiti kabaja maaliin irraa feetaa ilaa likkiin kee yookaas sadarkaan kee kana ture ofumaa dubbatta malee akkasitti tiriit ta'us sirra jira. Ati akkasiidhaa siin jedhan jechuudha. Kun bor maal jechuudha? Hubadhaa. Oromoon bara Minilik hin fannifame Finfinnee irratti. Oromoon bara Sillaasee hin fannifame. Hedduu isaaniif fannifame. Gootonni Shawwaa kan Arsii. Bara Dargii nama hedduu Oromoon fannifame ajjeefame. Rasaasaa waadame. Bara Wayyaanee Oromoon hin fannifame. Deebi'aa seenaa ilaalaa. Igzaajireetu godhaan jira miti. Erga Minilik fa'aa Oromiyaa cabsanii hamma ammaatti Oromoon fannifame ajjeefamaa jira. Waggaa darbe egaa Abiy Ahmed aangootti dhufe ijoolleen Oromoo naannoo Amaaraa keessatti ijoollee yuunivarsiitii fannifamtee ajjeefamteetti. Naan sobe Oromoo kun dhugaadha. Kun maa inni tuffii ibsaa jechuudha. Bara Sillaasee Oromoon namatti lakkaa'amu. Bara Dargii Oromoon ajjeeseen achi buuseeti gatii rasaasaa kaffalaati dhaqaa fudhaa jedhama ture. Bara Wayyaanee Oromoon ajjeefame iddoo isaa wallaalle wajjin barbaannaa jedhama ture. Hayila Sillaaseen ajjeesee nama mitii jedha ture. Dargiin ajjeesee Oromoo rasaasa an ittiin ajjeese kaffalaati iddoo akkasitti dhaqaa fudhaa jedha ture. Wayyaaneen Oromoo ajjeesee iddoo inni jiru wallaalle kottaa wajjin barbaannaa jedha ture. Abiy Ahmed Oromoo ajjeesee dhaadhataa jechuudha. Ajjeeseetu
faarfataa jechuudha. Ajjeeseetu biyya ijaaraa jirraadha jechuudha. Ajjeeseetu Itoophiyaa guddisaa jirraadha jechuudha. Itoophiyaa misoomsaa irra magariisa gochaa jirraa jedha jechuudha. Tuffiidha kun. Oromoon tokko nafxanyaan nu sodaatee akkana jedha. Nafxanyaan Oromoo sodaatte amma sodaatteetti jettu. In sodaanne dhiisaa. Namni si sodaate sin ajjeesu. Si baqata malee. Namni si sodaate si kabaja malee sin ajjeesu. Si baqata malee naannoo keetti deema malee sirraa buqqaa malee ciqilee sirraa kaafata malee si hatuu dhiisa malee si ajjeesuu dhiisa malee si arrabsuu dhiisa malee namni si sodaate akkas sin godhu. Kan si tuffate si ajjeesa. Kan si tuffatetu akkana si salphisa akkana humiliate si godha. Akka namaa gadiitti tiriit si godha. Kana Oromoon beekuutu irra jira. Waa'een ifama nan dheeresse fakkaataa gaaffii keetti hin deebi'a. Gaaffiin kee itti fufuu? Itti fufi intarneetiitu nu rakkise xiqqoo ati itti fufi. Gaaffii keessa. Waa'ee tokkummaa Oromooti. Kun haalaan baay'ee bareedaadha. Gaaffiin kun. Ilaa yeroo tokko diinonni Oromoos warri Oromoo caccabsuu garbummaa jala yookaas kolonii kana jala tursuu bituu hiyyoomsuu dararuu rakkisuu barbaadanii Oromoon tokko miti jedhu. Oromoon tokko miti tokko ta'us hin danda'uu jedhu yeroo hundaa warri nafxanyaa kennu. Iddoo hundaatti yoo ilaaltan waan isaan barreessoo dubbistan waan isaan miidiyaa irratti haasaa yoo ilaaltan waldaa kiristaanaa keessa fudhattan waldaati ala yoo isaan ilaaltan lafa hawaasummaatti yoo ilaaltan lafa daldalaatti yoo ilaaltan waajjira mootummaa miti mootummaa keetti yoo ilaaltan biyya keessaaf alatti yoo ilaaltan Oromoon tokko miti tokko hin ta'uu jedhu. Waay maaliif tokko Oromoon? Maaliif akka jarri kun tokko jarri kun erga impaayera kana ijaaranii kan saba tokkoomsu kan tokkummaa sabaa ijaaru kan qorqalbii sabaa walitti fidee kaayyoo tokkoof hiriirsu hayyuu beekaa Oromoo isaantu ajjeesa. Isaantu hidha. Isaantu torchii godha. Isaantu Oromoo keessaa baasa. Isaantu qala. Isaantu biyya ari'ata. Gaafa nama walitti si fidu, nama si itichu, nama tokkummaa kee ijaaru, tokkummaa kee eegu, si humneessu, aangoo si kennu, empower si godhu, inspire si godhee duratti si deemsisu, hidhan, ajjeesan, bal'eessanii tokko miti Oromoon siin jedhu. Oromoonis afaanuma sana fuudhee gargaarama Oromoon tokko hin ta'u jedha. Nuyi tokko hin taanu siin jedha. By the way, Oromoonumti utuu tokko taane jennee lallabnu qophaan utuu tokko taane nafxanyaa erga Oromiyaa keessaa sirna ishee bal'eessine qaata ture bari bubbulee ture. Kabraa dhiisaa isin warrumti utuu Oromoon tokko ta'ee jennee lallabnu qophaan utuu tokko taane jechuu kooti. Oromoo miliyoona 50 miti. Oromooni tokko ta'uu akkamiin dadhabe jedhu sana kaasuun gaariidha. Dhuguma immoo dadhabe jedhu kaasuun gaariidha. Oromoon tokko ta'uu dadhabe miti. Tokko akkuma nama jedhee ideoloojii warra nafxanyaa warra Oromoo gargaaru dura deemee tokkoomsuu, jabeessuu, ijaaruu, qabsootti hiriirsuu, karaa tokko irra qabsiisuu danda'u ajjeesaa bal'eessaa hidhaa isa nutti lallabu. Lammaffaa waanuma xixiqqoo garaagarummaa nu gidduu jiru saba kam gidduu yuusa jiru. Saba biyya lafaa gidduu yuusa jiru. Garaagarummaa UK keessatti Londonitti mul'atu. Kaabaaf kibba Londonitti mul'atu. Garaagarummaa biyya Norway keessa magaalaa Osolotti fakkeenyaaf kaabaaf kibba Osolotti mul'atu. Garaagarummaa Ameerikaa keessaa Minisootaadhaa fi isteetii biraa gidduutti mul'atu maayinarii kan ta'e. Amantii jin aksentii jin lafaa jinaan hojii walitti kan jiru akka malee ol kaafnee mul'ifna. Waan kana irratti beekumsa gadi fagoo hin qabnu waraqaa guddaa irratti hojjenne hayyoota keenya beeksota keenya teenyeen dhaggeeffanne beektonni geggeessitoonni amantii kana irratti hawaasa keenya ta'anii sheeppiin godhe sababa ta'eef. Fakkeenyaaf Oromoo gidduutti dhimmi amantii dhimma diinummaa dhimma garaagarummaa miti. Dhimmi Wallagatti dhalachuu kooti. Dhimmi abbaan tokko Arsiitti dhalachuusaa abbaan tokko Baalee dhalachuusaa inni tokko Sikkoo Mandoo ta'uu inni tokko Macaatuu Lamaa ta'uu inni tokko immoo Ittuu Humbanaa ta'uu
Oromoo keetti dogoggora miti yookaas rakkina miti. Garuu san garaagarummaadhaa fi differensii keenya addaddummaa keenya isa nu diigu isa nu balleessu fakkaate akka nutti mul'atu kan taasise tokko diinota keenya lammaffaa akka malee hubannaa malee waan sana fudhachuu nu keessatti mul'ateedha. Kun egaa Oromoo diigee jechuu hin dandeenyu. Garaagarummaan akkasii hundumaa gidduu jira. Oromoon tokkummaan isaa kan irratti ijaarame Oromummaa isaati. Sabboonummaa isaati. Gaaffii waloo qaba. National interest qaba. National quest qaba. Mirga abbaa biyyummaa barbaada. Bilisa ta'uu barbaada. Dimokiraasii barbaada. Misooma barbaada. Haqa barbaada. Dhugaa barbaada. Tokkummaa Oromoo kan itichu isa kanaa jechuudha. An ilma maccaa ta'ee ganda koo keessatti dhaladhee nama ollaa koo dhalatee guddate jaalachuun isa ajjin hariiroo uummachuun ijoollee maccaa ajjin hariiroo uummachuun wanni na rakkisuuf hin jiru. Inumaayyuu ganda dhalattee nama baay'ee beektu sanaa wajjin hariiroo uumtee sooshaal kapitaalii guddifattee hiriyyummaa guddifattee jiruuf jireenya bartee duudhaaf safuu Oromoo bartee amantii keetti bartee gandaan dhaladhe sanaa fuudhee fidee Oromoo hundaajii walitti gaafa hidhuu risoorsii guddaa unshakeable ta'e tokkummaa Oromoo at national level itti ta'e tokko uuma. Amma Oromoo sadarkaa sanatti dhufe jechuudha. Utuma nafxanyaan amantii waliruu kunoo wal ajjeesanii Islaama Kiristaana ajjeese inni Kiristaanni immoo Islaama jibbee Arsii Wallagga jibbee Wallagga Shawaa jibbee Shawaa Wallagga jibbee inni sun immoo sana jibbatuma jedhanii oni waan amantiis mana kaa'annee waan naannoos mana kaa'annee akka Oromootti wal faana hiriiruu dandeenyeeti jirraa jechuudha. Kun afaan qabachiisee jira diinota keenya. Kun keessumaa sirna Abiy Ahmed isaa yoon Wallagga na ajjeese Jimmaa fi Wallagga Arsii fi Wallagga Baraa walitti hin fayyu jedhe sana deebisee isa ajjeesee jechuudha. Oromooni sababa an du'eef Oromoon tokko sababa na ajjeeseef diigama miti. Waanuma xiqqoo qilleensi tokko dhaqee yoo itti buhee waan diigamu tokkummaan Oromoo kun seenaa dheeraadha. Thousands of years waggaa kuma hedduutiin walitti ititee dhufe. Value addaan hin cinne, eenyummaa addaan hin cinne, sirna addaan hin cinnetu uummata kanaa bara hedduu jaarraa hedduudhaaf walitti itiche. Keessumaa dhiigi lafeen qabsaa'ota keenya nu dura kufanii abboota keenya kan abboota amantii, kan abboota siyaasaa, kan abboota qabeenyaa wareegamanii ammas manadhaa keessatti aarsaa kaffalaa jiranii wareegama baasaa jiranii kun nun akka Oromootti afaan tokkoon akka nama tokkotti akka dhaabbannee qabsoof hin nu godhee jechuudha. Kun humiliation guddaa sirna nafxanyaatti fidee kooraa diinaatti illee sodaa guddaa fidee Oromoon addaan hin cittu wanti Oromoo addaan kutu hin jiru. Garuu Oromoon kana booddee humniif tokkummaan isaa sirna nafxanyaa Oromiyaa keessa akka buqqisu shakkiin tokko hin jirtu. Tole Tsaggaa'ee nu deebiteetta mee ni ilaalla yoo intarneetiin kee xiqqoo rakkoo qaba ture mee waa'ee har'a hojiirra oolmaa tarkaanfii qoqqobbii dinagdee fi uggura geejibaa bahaa lixatti guutummaa Oromiyaa keessatti hojiirra oole kuni tokkummaa Oromootii fi maal agarsiisee kan jedhu ture luba Waaqeen kan irratti dubbataa ture ati karaa kama keetii maal agarsiisee Oromoon tokko ta'e akkasittiin wal duukaa labsiin ugguraa kun hojiirra ooluu isaatiin. Ayyee amma nam mul'adha jedheen abdadha intarneetni koo yoo sirrateera ta'e tokkummaan Oromoo har'a agarsiise ergaa maalii dabarse isa jedhu ilaaluudhaaf ammasii Oromoon wanti Oromoon jedhu Oromoon tokkummaan humna jedha. Tokkummaan humnaan jedhu immoo sirbuudhumaaf yookaan immoo jechumaaf otoo hin taane kun addunyaadhuma irrattis waanuma mirkanaa'ee fi Oromoon illee kana duras waan agarsiisedha. Waan haaraa miti jechuudhaaf yeroo tokkummaa isaa eeggatee diina isaa qolachuudhaaf socho'etti diina isaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf yookaan waan barbaadu gaaffii gaafatee deebifachuudhaaf waliin qabsaa'etti waan inni godhe yeroo dheeraa duubatti deebinee haasa'uu hin qabnu mootummaa dhuunfii sirna nafxanyaa amma aangoo qabatee jiru koloneel Abiy Ahmediin hoogganamu kunu akka gaarii ni beeku dhugaan kun isaan jalaa hin dhokannee ni beeku. Tokkummaan Oromoo
yeroo Oromoon tokko ta'ee waliin dhaabbate humni inni qabu maal gochuu akka danda'u. Kana nu caalaa diinonni keenya ni beeku jedheen amanaani akkana ni amanutti tokkummaan keenya maal gochuu akka danda'u. Yoo Oromoon waliin dhaabbate tokko ta'e maal dalaguu akka danda'u nu caalaayyuu diinota keenyatu sirriitti beeka. Kanaaf diinni Oromoo inni kamiyyuu sirnoonni nafxanyaa impaayera sunii jalqabaa haga ammaatti jiran xiyyeeffannoon isaanii tokkummaa Oromoo irratti hojii xiyyeeffatu hojjetu. Kanaafuu diinni Oromoo yeroo hunda kan sodaatu, kan hordofus, kan irratti xiyyeeffatee hojjetus tokkummaa Oromoo cabsuu irratti, tokkummaa Oromoo dadhabsiisuu irratti. Karaa adda addaa yaalamaa, karaa amantii ni yaalama, karaa kutaalii ni yaalama, diinni keenya waan inni goone hin jiru. Isa kaanii dhiifna mootummaa dhumti sirna nafxanyaa amma koloneel Abiy Ahmediin hoogganamu kunillee tokkummaa Oromoo cabsuudhaaf humna akka ta'e waan beekuuf tokkummaa Oromoo laaffisuudhaaf waan inni hin dalagne hin jiru. Oromoo hundatu beeka. Waan dhiyeenya kana waan yeroo kanatti ta'e waan ta'eefu jechuudha. Har'a ka tokkummaan har'a agarsiisee maal dabarse ergaa maalii dabarsaaf inni jedhu gabaabumatti tokkummaan Oromoo sirni nafxanyaa caccabsuuf halkanii guyyaa dhama'u kuni akka isaan barbaadanitti akka isaan karoorsanitti akka caccabuu hin dandeenye. Hawwiin muummicha ministeeraa koloneel Abiy Ahmed haasawni isaan taasisan yoon Wallagga dhaqee du'e Wallaggatti na ajjeesan Jimmaan maal jedha Booranni maal jedha Hararge maal jedha Arsii maal jedha waa meeqa kan isaan haasa'aa turan. Sochii Oromoo hunda dhugaa Oromoo hunda gandatti galchuudhaan yeroo Oromoon fincileellee gaaffiisaa gaafatu ajjeechaadhuma Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamillee Oromoon aaree gaddee yeroo bahu yeroo gaaffii sirrii gaafatu han isaan gochuu yaalan garuu rakkoo amantaa walitti bu'iinsa amantaa walitti bu'iinsa sabummaa maalii jedhanii qabsoo san sochii san gaaffii san xureessuu yaalani. Kuni waan biraatiif miti. Tokkummaa Oromoo asiin immoo hubuu dandeenya. Tokkummaa Oromoo kana asiin laaffisuu dandeenya jedhanii akkas godhan ture. Kanaafuu sochiin irra ta'ee Abiy Ahmedii fi gareesaa lakki hin milkoofnee ergaa jedhu dabarsan jedha. Tokkummaa Oromoo ni loltu malee tokkummaa Oromoo yaalii halkanii guyyaa gootan ni buutu ni baatu kaabaa kibbatti bahaa lixatti kuma carraaqxu malee tokkummaa Oromoo garuu akka dandeessanitti caccabsuu hin dandeessanii akka hawwii qabdan sanitti tokkummaa Oromoo laaffistanii Oromoo irratti roorrisuu hin dandeessanii isa jedhu dabarseeraa jechuudha. Sochiin irraa kun tokkummaan Oromoo ammas Oromoon kutatee waliinoo ka'e walitti himee walitti iyyee wal waamee yeroo ka'u guyyaadhuma tokko keessatti iyyuu dhiibbaan inni sirna gabrummataa irratti gochuu danda'u cimaa fi bal'aa akka ta'e agarsiiseeran jedha gabaabumatti. Kanaafuu Oromoon galaanaa irra dhangalaana jedhee yeroo jalqabu dhuguma Oromoon galaanaa diina isaarratti tokkummaadhaan ka'ee irra dhangala'ee gaaffii sirnaa gaafate gaaffii dhugaa gaafate gaaffii mirgaa gaafate deebisiifachuudhaaf dandeettis gahumsas haqasitti qaban jedha. Tole hedduu galatoome luba Waaqee gaaffii xumuraa mee ergaa sochiin kun har'a guyyaa jalqabaati kan eegalee bifa walqixxaataa ta'een guutummaa Oromiyaa keessatti raawwatee mee akkamitti jabaatee itti fufuu qabaa gaaffiin Oromoo amma aga deebi'utti isa jedhu achumaan dhaamsa qeerroof yoo dabarsitee sagantaa keenya gara goolabuutti dhufna. Tole galatoome qabsoon kun yookaas immoo waan nama gurri dinagdee fi geejjibaa amma tahaa kun akkamitti itti fufa waan jedhu kanarratti yaada kennuun gaariidha. Garuu waan kanarratti na caalaayyuu kan beeku qeerroo jedhee yaada isaanii diippii waan ta'e akkamitti akka itti fufuu barbaadan waan qabanii fi xiqquma yaada kennaan asirraa. Ilaa garuu waa'ee tokko dabala waa'ee tufiirratti. Amma maaltu deemaa jira? Maaliif qabsoon kun inspaareeshinii eessaa argate? Maaliif deema akkasitti? Amma gidduu kana waan deemaa jiru maa inni? Oromo nafxanyaanii baay'ee si tuffataa baay'ee si jibba. Sababa si tuffatuuf ilaa gaafa Adwaayi nuti mo'ee jedhani tolee jedhe Oromoon
Gaafa qeerroo yoo xiqqate lubbuu qeerroo 7,000 itti gabbarre ay wajjin finnee jedhani. Eeyyee wajjin finnee jedhe Oromoon. Gaafa masaraa mootummaa keessatti ilma isaanii Abiy Ahmed nama gaafuma jalqabaa isaa godhe waadaa isaanii seene. Itoophiyaa gudditti abbaan keenya nuu kennee du'e deebisnee ijaarra gaafanni jedhe qeerroon utuu olee hin bulin isa biyya jijjiire jedhan sana shororkeessaadha ajjeesaadha jedhanii himata irratti banuu addunyaarra ka'ani. Amma shororkeessa kan ittiin jedhamaa jiru qeerroodha. Qeerroo Oromoo hundatu shororkeessaa jedhamaa jira. Jawaar Muhammad nama qara Oromoo utuu irraa hin maksin dhugaa Oromoo dubbatu. Nama Oromoo jaallatu, Oromummaa jaallatu. Nama nagaa finna jedhe. Nagaadhaan biyya ijaara nama jedhe. Shororkeessaadhaa jechaa jiru. Baqqalaa Garbaa nama garaa walitti bal'annee wal jaallannee afaan walii aadaa walii kabajnee Itoophiyaa hundumtuu keessatti of argu ijaarraa. Yaadaan wal moonaa maaloo qawween waliin fidnu nutti hin kaasinaa nama jedhe shororkeessaadhaa jechaa jiru. Jawaar Muhammad nama qawween utuu hin jedhin yaadaan wal moonaa. Yaadaan wal moonee ilaalcha keenya siyaasa keenya poolisii qabnu biyya kanaaf qabnu uummatatti dhiyeeffannee uummanni poolisii bestiidha jedhe isaa ta'u fudhatee akka nu filatee aangoo fudhannee biyya jijjiirree agarsiifna jedhe erga kana barbaaddate yoo jedhanii hidhanii jechuudha. Erga ni jiraate maaltu ta'aa jira? Oromoo kana hubachuu sirra jira. Anammasitti namoota dhuunfaa promootii gochuudhaaf hin haasa'aa miti. Oromoon waan kana itti yaade sensii gochuutu irra jira. Maal jechaa jiru amma? Ilaa. Oromoo gaafa Hacaaluun ajjeefame gadi ba'ee boo'e in ajjeesani. Reeffa Hacaaluutti Oromoo dirmate rasaasaan akawani. Ambo keessa qophaa erga Hacaaluun ajjeefame as lubbuu Oromoo yoo xiqqate 34tu ajjeefame. Kurraagaatu jira. Nafxanyaan hiriira ba'ee Jawaarin ajjeesaayedha. Baqqalaa ajjeesaayedha. Isaan hin badhaafamu. Warra hiriira ba'ee Jawaar Muhammad Jawaar du'eera abiin ifamaa Hacaaluun ajjeefameera amma Jawaartu hafe warra jedhuuf mootummaatu geejjiba faayinaansi godhee geejjibaaf baajata baasee fi hiriira baasa. Hubadhaa ati maan ajjeefamette dooga'iif baate ajjeefamta. Nafxanyaan garuu nama mirga keetiif falmu nama sii dubbatu haa ajjeefamuu jedha. Akkanatti jirta Oromoo. Kun jechuun maal jechuudha? Hunduma kee yeroo eeggatu malee meeshaatu wal ga'uu dide malee situ baay'atee lafa hedduurra buufatee jiraaf si dadhaban malee hunduma kee ajjeesuu sagantaa qabu jechuudha. Jawaari amma seera keessatti maal godhaa jiru? Yakki Jawaar hojjete yakka itti faradamuu akka gitutti mijeessanii dhiyeessaa jiru nafxanyaan. Jawaar guyyaa tokko abeeluun ajjeesaa jedhee beekaa? Gareen akkasii gadi baati meeshaa dhukaasaa dhaqaa mana baluu gubaa qabeenyaa baluu gubaa abeeluun ajjeesaa gosi kee eenyu jedhaati gosa Oromoo kan hin ta'in sanyii Oromoo kan hin ta'in ajjeesaa jedhee beekaa? Oromoo ajjeesaa jedhee beekaa? Nama Oromoo hin ta'in ajjeesaa jedhee beekaa? Jedhee hin beeku. Amma isaan maal jechaa jiru garuu Jawaar haa ajjeefamu nama hammanaa ajjeesise jedhu. Oromoo kana hubadhu ati. Mootummaa waraana ramadee waraana mootummaa irraa qajeelfama fudhatee rasaasa guyyaa saafaa dhukaasee namoota ajjeese. Utuu nagaatti jiranii nafxanyaan manarra dhaabbatee meeshaa rasaasa ijoollee Oromootti roobse ajjeese nagaatu jiru. Humni addaa Oromiyaa ijoollee Oromoo rasaasaan mataa irraa diige nagaatu jiru. Federaal poolisiin ijoollee Oromoo meeqa lafatti naqe nagaatu jiru. Jawaar Muhammad nagaadhaan biyya ijaarra jedhee ajjeechaatti faradaa jiru jechuudha. Duu qabaa jechaa jiru jechuudha. Isa iyyuu Gondaritti immoo nuuf haa hidhamuu jedhu jechuudha. Nagaadhaan biyya keessatti hojjennee nagaa finna jedheetu maqaa nagaatiin biyyatti galchanii biyyatti galee ajjeesuuf deemanii jechuudha.
Oromoon kun si galuutu irra jira kun si aarsuutu irra jira kun si naarsu tana waan si aarsu tuffiin amma kana ga'u si naarsu tana waan si aarsu. Tole galatoome. Abdii Raggaasaa biyya Oromiyaatiin ala eessatti dhaqee meeshaa kaasee lole daangaa kamiif lole biyya Amaaraa keessatti namatti dhukaaseera. Daawud Ibsaa mana isaa keessatti dararamu yeroo hundumaa qorqalbiin isaa torchi ta'u kun biyya namaa lixee beekaa daangaa namaa lixee namatti dhukaasee beekaa. Lammii beenyaa daangaa namaa lixee beekaa. Hamzaa Boran daangaa namaa lixee beekaa. Mikaa'el Boran daangaa namaa lixee biyya namaa weeraree beekaa. Qabeenya namaa weeraree beekaa weeraree hin beeku. Oromoo sababa taateef qophaa tokko tokkoon duraaf boodaan yeroo eeggatanii sagamtaatti baasanii qarookee beekaakee biyya keessaa funaananii hidhaatti guuraa torchi gocha ajjeesaa jiru jechuudha. Fixaa jiru jechuudha. Biyya alaatis ijoolleen nafxanyaa walitti hidhatanii kanumatti jiru jechuudha. Kanaaf qeerroon Oromoo waan gochuu qabu maayin utuu addaan hin kutin wal dhagahuun hubannaan obsaan murannoon ejjennoodhaan hojii qulqulluu taate dhugaa taate hojjechuu. Waan Oromootti sobanuun makinaa, sobanuun gabaasinaa, sobanuun minaa. Kan Oromoo persentii 10 duwwaa dhugaa yoo dubbanne ittiin moona. Dhugaan Oromoo guddaadha. Waan sobnu waan daballu kabaraa hin qabnu dhugaadhuma keenya haa hojjennu, hamilee haa qabaannu, wala dhageenyu. Sochii kana immoo geggeessaa kan jiru, qabsoo kana immoo geggeessaa kan jiru nama ala jiru miti qeerroo bilisummaa Oromootiin. Nuti kan hojjennu sagalee isinii ta'u, isinii dubbachuu, yaada isinii kennu, waan isin nutti himtan asii deebisnee uummataa shimu, knowledge production hamma dandeenye yaada dabaluu malee kan qabsoo sochoosu isin. Biyya alaas warri jirru qeerroon kana hojjechuu danda'u nurra jira. Protestiitti haa fuufnu, qabeenyaaf beekumsa walitti haa finnu, miidiyaa akka gaariitti haa gargaaramnu, humna Oromiyaa bilisa baasuudhaaf socho'u kamiyyuu haa tumsinu, haa ijaarru, haa jabeessinu. Hin sodaannu duubatti hin deebinu. Mootummaa abdii kuftee raafamte kana sodaa tokko malee jabinaan beekumsaaf ogummaadhaan jabinaan obsaan itti deemuu qabnan jedha galatooma. Hedduu galatoome luba waaqee sagantaa sa'aatiin keenya hedduu nu jira dheeratee rakkoon teknikaallee tureera atis gabaabsi ergaa dhaamsa qabdu daqiiqaa tokko keessatti sababii rakkoon intarneetaa jiruu fi dheeressuu keenyarraa carraa xumuraan sii kenna. Hayyee galatoomi egaa ka wanti baay'ee jedhameera amma Oromoon qabsoosaa akkamitti itti fufuu qaba isuma jedhu irratti ni gabaabsee jechuu barbaada. Tokkoffaan wanti Oromoo gidduusaatti duratti jedheera tokkummaa isaa jabeessee arra agarsiise kana borus iftaanis haga gaaffiin inni gaafate haga haqni isaa deebi'uufitti akka jirutti haga abbaa biyyummaa isaa irratti abbaa biyyaa ta'utti tokkummaa isaa kana karaa hundaan tikfatee itti fufuu qaba. Inni kaan immoo tokkummaa isa gidduutti jiru qofa otoo hin taane mootummaan sirna nafxanyaa kun amma warra kaan Oromoo irratti kakaasuudhaaf qabsoo sochii Oromoon haqaaf taasisu dhugaaf taasisu kana akka waan warra kaan irratti xiyyeeffate nagaa warra kaanii jireenya warra kaanii irratti waan xiyyeeffate fakkeessuudhaaf waan shaakalaa jiruufu sabaaf sablammii impaayirattii keessattis hubannoo uumuudhaan hubannoo kennuudhaaf gaaffii jiru haqaan dhugaadhaan ofitti siksuudhaan warra gaaffii haqaa gaafachuu barbaadan immoo ofitti hammachuudhaan of duukaa hiriirsuu waliin hiriirsuu tokkummaa warra kaan wajjinis qabu cimsee itti fufuu qaba. Inni sadaffaan immoo tooftaa diinaa dursee xiinxalee fala itti qopheeffachuu keessattuu amma haala odeeffannoo waliin wal qabatee wanti deemaa jiru tokko ni jira. Dhugaan Oromoo haasa'ameeyyuu dhumu dhugaan Oromoo dubbatamee hin tuqamneeyyuu baay'ee qabna. Kanaafuu wanti ta'aa deemullee wanti sochiin godhamu wanti bu'aan argamellee akka sobaatti akka mul'atuuf mootummaan irratti xiyyeeffatee karaa sooshaal miidiyaas ta'e karaa adda addaa waan hojjechaa jiruuf sanis qeerroon keenya duraan dursee hubatee xiinxalee mala itti barbaadee waan haqaatiin sochii jalqabeera haga haqa isaa guutummaan guutuutti deebifatu immoo akkuma jedhe tokkummaa isaa eeggachuudhaan itti fufuu qaba. Warra biyya alaas akkuma lubni waaqee jedhanii sochii biyya keessa jiru kana dhiyeenyaan hordofuudhaan waan barbaachisu waan gochuu danda'u qofa irratti xiyyeeffatee qabsoo kana maddii dhaabbachuu irratti yoo xiyyeeffate mootummaan sirna nafxanyaa amma jiru kuni duwwaadhaa ni jilbeeffata jaalatee otoo hin ta'in dirqameet Oromoon haqasaa kan harka micciireet harkaa fudhata kadhaadhaan miti dhugaadhaan itti fufaa falmatee
haqa isaa guutummaa guutuutti ni deeffata. Kanaafuu mootummaan kun numa kufa. Mootummaan abbaa hirree afaan qawweetiin uummata haqa uummata dhugaa qabu bulchee moohee of moosisee taa'een jiru. Mootummaan sirna nafxanyaa Abiy Ahmediin hoogganamu kunis kan isa eeggatu kanuma irree ummataatiin, humna ummataatiin, humna cunqurfamaatiin numa kufa ni moohannaan jechuu barbaada.